mootummaan jarri bittilan warra mootummaadha. Mootummaa keenya jedhaniif mootummaa isaanii ta'uu danda'a. Akka nama qabsoo Oromoo keessatti qooda fudhatee fi haala jireenya waliigalaa Oromoon irra keessa jiru itti dhiyeenyatti beekuu tokkotti garuu anaaf mootummaa Oromoon keessaa qooda qabu miti. Sababni isaa tokkoffaa mootummaan amma himamaa jiru kuni filmaataan filamee jedha. Qaanii tokko malee ijaa shaboon dhiqatee akkas jedha. Wanti nama ajaa'ibu isa kana jechuudha. Filannoon jarri odeessanuu isa kam akka ta'e dheengaddaa argineerra. Filannoo ilmaan Oromoo dhugaadhaan Oromoodhaaf dubbatanu keessaa dhiibamanii baafamanii sababa adda addaatiin qabamanii kijibaan hidhamanii akka siyaasaa kana keessatti qoodan fudhanne godhamanii kan alatti hafanis waajjirritti cufamee ofiifuu mana keessatti ukkaanfamanii akka waan yakka guddaa wayii saba kana uummata biyya kana irratti hojjetanii tokkotti shanee maqaa jedhuun maqaan shororkeessitummaa itti moggaafame akka cubbamootti kan silaa galateeffatamuu qabanu akka cubbamuuf yakkamootti laalamanii isaan keessaa dhiibamanii warri sirna kaleessaa sana gad as deebisuu barbaadu qofti wal barbaade wal funaanee seentara irratti dhufee garmaamu geggeeffatanidha. Diraamaa akkasiitiyyuu filmaata jedhanii waamaa jiran. Kan Oromoon keessaa qoodan fudhanne yeroo jennu waa takka maqaballeessii tokko hin qabu. Dhugaadha kun. Nu qofatu hin taane addunyaa guutuutu beeka. Wanni jarri filannoo jedhee odeessu diraamaan sun ulaagaa filannoo idil addunyaa dhiisiitii kan Afrikaa sadarkaa Afrikaattuyyuu amma tokko moderate democratic jedhamu hin guuttan. Kun ifaadha waan ragaadhaan lafa jiru jechuudha. Kanagaa diraamaa akkasii booda mootummaa taaneerra uummanni nu fileera jedhaniiti as bahan. Filannoon sun eessatti geggeeffame yoo jettee na gaafatte Itoophiyaa keessaa naannoo Amaaraatti geggeeffameera. Haqa sodaa maali qoosaa tokko malee yookiin immoo kijiba tokko malee naannoo Amaaraa keessatti filannoon sun sirnaan geggeeffame. Sababni isaa maali? Mormitoonni naannoo sanaa guutuutti sirna kana areenaa siyaasaa biyya kanaa kana keessa jiran. Hin hidhamne, hin ajjeefamne, hin doorsifamne, abbaa biyyaa ta'anii laphee isaanii dhiibanii magaala guddoo biyya isaanii fedhanu naannoo isaanii bakka fedhan dhaqanii dorgomanii filannoo sana keessatti qooda murteessaa ta'e taphachuudhaan bilxiginnaa isa aangoorra jiru sana wajjiniin waan itti walii galan qaban jechuudha. Humnoonni gurguddaan yeroo ammaa siyaasaa biyya sanaa keessatti dhiibbaa tokko malee cunqursaa tokko malee taphachaa jiran sadi. Tokko bilxiginnaadha. Ka lammaffaa EZEMAadha. Ka sadaffaa ABN. Jara kana sadan malee humni siyaasaa ati maqaasaa guuttee abalumee jettee waamtu tokko hin jiru jechuudha. Kan jiru silaa humna Oromoo ture kaafaa'oo adda bilisummaa Oromoo turan jechuudha. Oromiyaa guddaa sana Oromiyaa walakkaa uummata biyya sanaa bakka bu'u sana ka bakka bu'an jara kana turan jechuudha. Jarri kun haala filmaata keessaa dhiibamanii bahanitti kan dirree bal'ifatee taphachaa ture humnoota siin jedhe sadan kana jechuudha. Humnoota kana sadan immoo waan wal fakkeessutu jira. Waan nu hundinuu beeknu jechuudha. Kunis maanni baandiraa Minilik. Kunis maanni olaantummaa afaan tokko olaantummaa seenaa Itoophiyaa Abisiiniyaan himattuu sana ol kaasee seenaa isa kaan gadi qabu. Sagaleen mormituu sagaleen Oromoodha. Akka waan sagalee qoqqoodaa ta'e wayi tokkotti akka waan sagalee farra nageenya uummata kanaa ta'e tokkotti warra waloodhaan understand godhu jechuudha jirri kun. Bilxiginnaa, EZEMAa fi ABN. Jara kana wani tokko godhu guddaan dhimma Oromooti jechuudha. Oromoo gadi qabuu irratti Oromoo keessaa namoota dhugaa dubbatan warra Oromoon akka hoggana isaatti ilaalu kana cubbeessanii yakkanii siyaasaa biyya sanaa sana keessatti abaaramoo gochuu irratti jara kana sadantu wal fakkaatu. Warri aangoo harkaa qabus isaanii. Mootummaa amma arra jarri diggisii guddaadhaan eebbifataa jiran kanas kan harkaa qabu. Biiroo bulchiinsa magaalaa Finfinneetiin kenname sana laaltee inni kan federaalaa immoo kana caalaa waan ifaasitti hima jechuudha. Amma fakkeenyaaf
kaabinee bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessatti namni filame tokko Girmaa Seefuuti. Girmaa Seefuu eenyu kan jedhu yaadachiisuun barbaachisaadha. Namni kun nama EZEMAati. Nama paartii Bilxiginnaatiin alaa dhufee jedhamee filamedha jechuudha. Nama kana ulaagaa maaliitiin filan jettee gaafachuu dandeessa ta'a. An ulaagaan inni nama kana ittiin beeku waan tokko qofa. Tokkichi kunnummaan jibba Oromoo irraa qabudha. Inni guddaan jechuudha. Oromoo irraa jibba guddaa nama qabu. Waan katabe qofa otoo hin taane waan hin katabin meeqaatama irraa ragaa hedduutu jira jechuudha. Waan gadi hin bahin. Namni fakkeenyaaf Facebook irratti warra Maadaagaskaarii dhufeef anuu nangaa Tigreen qofti haa cabdu malee warra Maadaagaskaarii dhufee anuu nangaa kan inni jedhe Facebook irratti katabee ka'ee daqiiqaa murtaa'e booda haqe akka ragaatti qabatee namni baay'een irraa dubbata. Tokkittii sana miti jechuudha namni kun kan ittiin ibsamu. Waan baay'ee qaba. Underground waa meeqa immoo yeroo ammaatti warra hojjetaa jiru jechuudha. Jibba Oromoof qaban Oromummaa gadi owwaaluudhaaf warra akka ajaa'ibaatti hidhatanii deemaa jiranudha. Ulaagaa biraa hin qabu namni kun. Dandeettiin isaa kan biraa addaa hin jiru. Bara fakkaatanii buluu bara kaleessa wayyaaneedhaaf mormituu maaliyaa mormitummaa taphateeti sirna Ihaadeeg duraa keessattis miseensa paarlaamaa jedhamaa ture. Bara sanatti waan jedhee dubbatee hin beekne har'a kan dubbachaa inni jiru maal jettee yoo na gaafatte jibba Oromoo irratti qabu sodaa tokko malee gadi ba'ee dubbachuu. Har'a maal abdateeti Oromoo irratti jibba amma kana ga'u dubbachaara namni kun yoo jette waan abdateeti. Ka biyya sana bulchaa jirutu warra jibba Oromootiin cuuphame jechuudha. Kanaaf namni kun maal irratti immoo muudame yoo jette biiroo koomishinii investimentii magaalaa Finfinneeti. Koomishinii investimentii magaalaa Finfinneeti. Kana jechuun maal jechuudha? Investimentiin biyya kanaa guddaan magaalaa sana keessadha kan jiru. Kunis immoo lafa Oromooti. Investarri alaa dhufus haa ta'u, biyya keessaa haa ta'u, lafti inni qircatee irratti investimentii isaa geggeessu lafa Oromoo naannoo Shaggar sana jechuudha. Egaa rabbi sitti mul'isu nama jibba Oromoo amma kana gahutu Adaanech Abeebeetiin muudamee lafa Oromoo akka chabachabu badhaafame jechuudha. Kanaan ala maal jechuu dandeenya? Kun maal agarsiisa? Mootummaan inni federaalaa muudamaa jirus waan kanarraa addaa miti jechuudha. Sadarkaa federaalaatti qofatu hin taane Oromiyaatti gadi bu'anii waan hojjechuu deeman baay'ee karoorfatanii qabanii akkaataatti naashinaalizimiin Oromiyaa gadi cabu irratti waan karoorfatanii deemaa jiran meeqaatama qabanii sana yeroo itti dhufu itti aanu dubbachuu dandeenya. Walumaa galatti garuu warri muudamuu deemuu irransii deebi'aa warruma sadan ammaati. Bilxiginnaan maal jedhaa jira? Hirmaachistummaa waan jedhamu tokko assaataafiinnet waan jedhamu tokko kaardii akkasii taphachaa jiran. Eenyuun himataa jiru beektaa? Eenyuun hirmaachisaniiti akka waan dirree dimokiraasii bal'isanitti himataa jiru. Hoonaan jette immoo EZEMAadhaaf ABN jechuudha. Warra waa tokko garaagarummaa homaatu hin qabne bari yaadarratti waraana Tigraay irratti lolamaa jiru irratti ejjennoon isaanii tokkicha. Jibba uummata Tigraay irratti qaban ejjennoon isaanii tokkicha. Jibbi Oromoo irratti qaban ejjennoon isaanii tokkicha. Wama jara kanattiin adda baaftu yoo jiraate maqaa isaanii qofa jechuudha. Maqaa adda addaa qabaachuu isaanii qofadha. Kanaaf jaruma kanayyee ofitti waamanii humna jabeeffachuudhaaf tokko ta'anii mootummaa waloo ijaarrachuudhaaf diinota ofii jedhanii kan kaa'an sana dhabamsiisanii ofii jiraachuudhaaf warra wal muudaa jiru kanatu isuma kana immoo deebisee politikeeffatee assaataafiinnet hirmaachistummaa jedhee immoo ittiin fuula bitachuu barbaada jechuudha. Waa tokko kaasuu danda'u asirratti beektaa? Engaddi caffee Oromiyaa irratti mootummaa Oromiyaa kan jedhuun nama tokko adda bilisummaa Oromoo keessaa nama dur maqaa gaarii qabu nama yeroo ammaa kana garuu kaayyoo qabsoo Oromoo irraa gufatee baay'ee gaddamaa fi jiru tokko hireen isaa dhuma irratti akkas ta'ee jennee baay'ee gaddineef tokko fuudhanii aangoo wayii tokkotti darban. Ciccittuu wayii tokkotti darbaniiru. Namuma kanayyuu immoo amma hojjechiisu kan jedhu umuriin of kennuun arginaaniifatti dajan. Hammam hojjechiisu achi keessatti. Namni kun hammam jara wajjin wal fakkaatee deemuu danda'a. Walumaan arguu jirra jechuudha. Walumaan arguu jirra kun rikard naa godhe. Kana Oromoo keessaa assaataafummaan yookiin immoo hirmaachistummaan isaanii matanu Oromoo keessaa dhaaba Oromoo Bilxiginnaa Oromiyaatiin ala ta'e jedhanii kan isaan himatanu nama kaayyoo Oromoon yeroo ammaa irra jirurraa gufateera jedhamee hawaasa keenya hawaasa qabsoo Oromoo keessatti hubatame jechuudha.
odoo dhuguma hirmaachistummaa dhugaa qabaatanii Jawaariin faa mana hidhaatii baasanii Baqqalee mana hidhaatii baasanii Abdii Raggaasaa Gammachuu Ayyaanaa Mikaa'el Booran Kennesaa Ayyaanaa Jaaldaawud Ibsaa mana keessatti ukkaamsan gadi baasaniiti jara kana wajjin gatta'anii aangoo Oromiyaa kana walii hiru turan jechuudha. Dhugumatti firooma Oromummaa yoo qabaatan, dhugumatti quuqama Oromummaa yoo qabaatan, dhugumatti qabsoon dhufee as ga'e kun kana keessaa jarri kun qooda qaban jedhanii kan amananu yoo ta'e jara kanaaf kabaja qabaatuu danda'u turan jechuudha. Garuu maal godhan? Waan godhan godhaniiru jechuudha. Waan ammasitti hime kana